qabsoo aangootiif jecha kursii reefu harkatee nyagatte geesse tana wal jidduutti hin cabsinaan jaa. Hiree dhufutu nu jala darba jennee waan nuti waa hunda baannee deemnu kun eega gowwummaaf sodatti kan fudhatamu ta'e kun gaafiin qabu walii gabboon salphaadha. Waamicha galgala tokkootiin uummata kaaslee mootummaa kana dhiiga dhaabuu dandeenya. Godhuun barbaanne I am really sorry. Baay'een gadda. Humna akkasii qabaatanii jennaan waggaa 27 gaafa garaafamnu maal inni isa badan. Yimara Hasan Badhaasoo waajjira qonnaa godina Arsii Lixaa keessaa fidanii na waliin hidhan. Na biratti wareegan. Nama Arsii Lixaati as Shashamannee kanatti dhalate. Warroota akkanaa kana itti dhabnee as geenye. Nama tokko irraa wareegamintu har'a qabsoo goone waggaa 27 eessa turtanii nuun jedhe waggaa 27 mana hidhaa gammoojjii Oromiyaa baddaa fi keessatti du'aa turre kana itti hima. Oromummaaf Oromiyaaf jennee wareegamaa turre. Nuti kan hunda kan qusannuuf biyya tanaaf uummata kanaaf hiree Oromoodhaaf fuuldura dhuftu wareegama kana booda nun gaafatin jechuudhaaf nuti kan cal'isaa jirru. Kanaaf mootummaan gadi qabee laaluu barbaachisan nu qofaa miti jarmaa siyaasaa irraati miti xiyyeeffannaan mootummaa keessa warreen madaa uummataa kana qooddatan humni akkasii ilaalchi akkasii kun badhachaa Oromoo keessatti guddachaa dhufaa jira waan ta'eef bakka hundaa ka jiru ka uummataa dhukkubsatu akka jiru uummanni keenya beekuu qabaa jechuudha. Isin gaggeessuu hin dandeessanii hojiin keessan warra gaggeessan jettanii filattan gorsuudha. Oromoon abbaa dhibbaa tokko qaba. Garuu immoo jaarsa qaba kana baawoo gorsu. Nu filatanii jennaan bakka hanqateetti nu gorsuudha. Malee waa'ee dabalattii keessa waa'ee gaggeessummaa keessa hoolatan wanti baay'een dubbatamu waan ta'eef wal balleessina. Jeneraal Kamaal Buusina isiniin jenne hibuustan yaa'ii keessa hojii seentan ammallee isiniif dhaamnaa Jeneraal Kamaal wajjin morkii barbaachisne keessa waliin seeninaa jennee isinii dhaamnaa jechuudha. Akkuma gaafa Jawaar isinii dhaamaa turretti. Jawaarillee morkiin taane keessa wajjin seeninaa ifitti maxxansaa hojjedhaa wal qabadhaa lammaan Abiyyii fi Jawaar adda bahuun taan dhandhaarraa sadeen qabsoo Oromoodhaa bilisummaa Oromoodhaa nu affeeluu dhandhaarraa sadeen keessaa tokko irrisuu hin ta'u ammallee ejjennooti ammallee akkasitti deema. Jeneraal Kamaalillee ammallee walitti hin bu'inaan dhaabbadhaa walirraa. Qabsoofne jechuun uummata keenya wajjin qabsoofne jechuun hayyoota keenya wajjin. Yaada guddisuun waan ta'e namoota meeshaa baatan gidduu teenyeetu moone gaggeessine kun haqamuun qabu seenaadha. Namni seenaa haqu seenaa hojjechuu hin danda'u. Uummataa wanti dhaabu haga nuti furmaata waan kanaa yeroo gabaabaa itti goonu karaa haga nu qabsiifnu ollaa keessan wajji walitti hin bu'ina. Waraana mootummaa wajjinis walitti hin bu'ina. Wanti isin kaastan wanti isin mormitan hundumtuu dhugaadha. Haqa. Isarra du'aa jirtan nu gala. Wareegamni san duraallee kanumaaf kafalame. Kararraa maqee jira jijjiiramni kun gaafii takkan qabu. Gara barbaadanitti humnaan oofuudhaaf murteeffataa deemaa jiranii gaafii hin qabu. Garuu immoo itti milkaa'an ajaa'iba kamiinu. Gatii kamiinu itti milkaa'an. Kana sirri jala murreessinee immoo barbaannaa jechuudha. Hanga ammaa Oromoon injifannoo malee akkasumatti qabsoo jechaa jiraachuu hin qabu jennee akka injifachuu danda'u agarsiisnee jirra. Biyya diigaa akka hin diigne agarsiisnee jirra. Gaggeessummaa danda'amuu danda'u addunyaa hunduu ajaa'iba amma jedhutti agarsiisnee jirra. Kun haqamuu hin danda'u. Garuu immoo kana caalaa kan hojjetan, kana caalaa fagoo kan gaggeessan sabni kun sababa guddaa waan ta'eef qabaa amma kanaan geessanitti isin gahaa jennaan murteeffadhaa. Walachiisuu barbaachisaa miti. Akkaataa kanaan boodeemne nu wayye malee akkasitti wal cabsaa baay'ee rakkisaa. Nus nama nutti dhaga'ama min dadhabna. Isinitti waa'ee waachaan ture dhiichisan baay'isinaa dhiitamuutu dhufa. Utaalchoo hin baay'isinaa kufuutu dhufa jechaatin ture. Arras yoo kataatu taate gamana laala wal ilaala wal hubadhaa. Dhaabbileen siyaasaa keenya qabsoon bilisummaadhaa goonu sadarkaa kanarra geessee jirti. Haa taatu garuu qabsoo aangootiif jecha waldhaansoo aangootii fi wal dhidhiibbaa kursii reefu harkatee nyagatte geesse tana wal jidduutti hin cabsinaan jaa. Kana jabsee himuun barbaada.
beekaa callisaa jirra. Obsi kun garuu wallaalatti fudhatamuu qaba. Dogoggora fudhatamuu qaba. Mootummaa kana guyyaa lamatti diiguu dandeenyaa jedhanii jirudha. Maaliif deemanii amma kana uummanni Oromoo rakkachaa bahe? Moo gaafa Oromoon bulchuutu akka salphate dubbii? Kun sirrii miti. Akkas ol tuffachuun sirrii miti. Sirrii miti nuun fayyadu. Namni kana beekuu qaba. Nama tokko irraa wareegamintu har'a qabsoo goone waggaa 27 eessa turtanii nuun jedhe waggaa 27 mana hidhaa gammoojjii Oromiyaa baddaa fi keessatti du'aa turre kana itti himaa. Oromummaaf Oromiyaaf jennee wareegamaa turre. Nuti rabbiin ni sodaanna. Akkasitti guddanne waan ta'eef. Dhoksaadhaan nama ajjeesuu, dhoksaadhaan qeensa namaa buqqisuu, dhoksaadhaan miila namaa kutuu hin dandeenyu. Aadaan keenya kan nuyi eeyyamu. Garuu immoo kana caalaa kan hojjetan, kana caalaa fagoo kan gaggeessan, sabni kun saba guddaa waan ta'eef qabaa amma kanaan geessanitti isin gahaa jennaan murteeffadhaa. Walachiis barbaachisaa miti. Inni Oromoon baay'ee dararamee jira. Waan isaan tolle waan isaan malee ta'aa ture hanga amma garuu isa ga'a. Garafamuu isa ga'a, rukutamuu isa ga'a, ajjeefamuu isa ga'a. Keessattuu bara keenya keessatti isa ga'a. Amma isa ga'u madaa'ee jira. Kan isaa ta'u olitti madaa'ee jira. Jeneraal Kamaaliin buusinaa isiniin jenne. Hibuustan yaa'ii keessa hojii seentan ammallee isiniif dhaamnaa Jeneraal Kamaalii wajjin morkii barbaachisne keessa waliin hin seeninaa jennee isinii dhaamnaa jechuudha. Akkuma gaafa Juwaar isinii dhaamaa turretti. Hooggansi Oromoo biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon nama fixuudhaaf deema ka jedhu ololli Oromoo fi Oromummaa jibbisiisuudha. Akkuma agartaniin miidiyaa mootummaatiin osoo nafne nurratti banamee jira. Akkasii miti qeerroo. Mootummaan biyyanaa mootummaa federaalaa waan ta'eef sirna federaalizimii utubuun wabii biyya kanaatiif saba keenyaatiif barbaachisaa waan ta'eef miidiyaaleen harka mootummaa jiran ilaalcha farra mootummaatiif farra sirna federaalizimii biyya kanaa dabarsan irraa akka of guran waan tokkummaaf nagaa uummataa ol guddisu irratti akka fuulleffatan bulchiinsarra hamma gaazexeessatti keessa laalanii irratti hojjetuu qaban jedheetiin abdadha. Isinitti waa'ee waachaan ture dhiichisan baay'isinaa dhiitamuutu dhufa utaalchoo hin baay'isinaa kufuutu dhufa jechaatin ture arras yoo kataatu taate gamaa gamana laala wal ilaala wal hubadhaa qabsoo kana keessatti injifannoon har'a xixiqqoo mul'atu tun boru dhabamuu dandeessi takkaa'uu jallina keenyaaf laafina keenyan takkaa'uu shira diinatiin jallaa keenya diriirfachaa kararratti wal deebisaa yoo kan hin deemne taate yoo wal hin dhaggeeffanne taate wal tuffachuu fi wal dhidhiibuun jabaachaa yoo ka deemtu taate alagaan nutti kolfa jechuudha. Uummanni keenya abdii nutti kuta. Kanaaf kanarraa of eeguudhaan cimnee deemuu danda'uu qabna. Qeerroon wardiyyaa sirna ce'umsaa kanaa isini. Qabsoo gara fuulduraa goonuu keessatti aggaamii sirna federaalizimii kana diiguudhaaf godhamaa jiru. Shira Oromummaas taatee mirga sabaaf sablammoonni ofiin bulchuudhaaf qabsoo waggaa 50 keessatti goonfatan kana xureessuudhaaf godhamu gama miidiyaatiinis gara qabsoo dachirraatiinis gara beekumsa maddisiisuudhaanis dura yoo kan hin dhaabanne taate sirni federaalizimii kun ololaan hamileen uummataa bu'ee waardiyyaa ta'uun keenya hafee sirni federaalizimii kun gara miidhamutti yoo ka deemu taate Oromiyaafis Itoophiyaafis balaa hamaa waan ta'uuf sirna federaalizimii kana tiksuu irratti tokkummaadhaan dhaabbachuun barbaachisaa irratti fakkaata. Kanumaan wal qabatee biituun biyya sabaaf sablammootaati. Kan qabsoofne jibba sabaatiif miti. Kan qabsoofne nuti dhiitamnee ormi nurratti finciluu ormi nurratti tuulamuu nuti saamamaa kan biraa quufuu nuti beelaa kan biraa deeqqafachuudha dinne malee sabaaf sablammii wajjin buluu hin dinne nuti. Kanaaf qeerroo duula maqaa balleessuudhaaf godhamu sabaaf sablammoota irratti godhamu dura dhaabbachuudhaan saboota jaalachuudhaan saboota ofitti qabuudhaan saboota ofitti hammachuudhaan garuu immoo ormaa jecha dantaa keenya dabarsinee eenyummaa keenya gurgurannee osoo hin ta'in of kabanyee ormas kabanyee waliin jiraachuu irratti hojjechuudha qabna. Jennuu godha mallee taakkala uumaadhaan gurgurachuu jira. Kunoo finfinnee keessa gurgurachuu jira. Lafti fedhaan ilmaan tuulamaa dhumte. Ummata biraan lafa jaarrachuu jira. Dachii guurratee uummata biraati.
خفوق جارة أمة براتي خنقدر أمة براتي خوام درج أمة براتي جولين بولي كلات نيوتي أني لان أماني لكيلاني وري أنا لا نيك أنفتا